Hai daawwattoota koo nagaa waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'eesu. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u. Chaanaala keenyaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama. Viidiyoo keenya yoo jaalattan like gochuun dagatinaa jecha har'a immoo waan haaraa qabadhee isiniif dhufeen jira. Viidiyoo kana haga dhumaatti daawwachuudhaan laayikii godhaa daraa keessan isiniin jechaan nu jajjabeessa. Egaa yeroo baay'ee sini video sini filo hojjedha jedhee video wanta biraa hojjedha yaadu dhabeetii miti wantoota ijoo jechuudha wantoota ijoo yeroo biyya Arabaati gara Itoophiyaa dhufnu maal fidannee akka dhufnu Itoophiyaa keessatti maaltu nu barbaachisa kan jedhu video qabadhee dhufee jira. Egaa Itoophiyaa keessatti yeroo hedduu wantoota nu barbaachisuudha. Garuu immoo namoonni baay'een jechuudha yeroo gara biyya Arabaati gara biyya keessaa gallu shamarri baay'een jechuudha wayaa kana kan nuti baay'isnee fillee dhufnu firoota fisaa ta'u ofii keenya fillee haa ta'u wayaa dhuma bututtuu kana harree dhufna jechuudha. Keessattuyyuu wayaan biyya Arabaa fi wayaan Itoophiyaa tokko miti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf wayaa biyya Arabaarra wayaa Itoophiyaa caala jechuudha. Itoophiyaatti bakka barbaade dhaqee ajajaan illee si dhufa jechuudha. Magaalaa gurguddaa keessatti wayaa tokko yoo ajajatte wayaa barbaadde sana hin argachaa. Wayaa akka ati ajajattetti akka ati barbaaddetti filannoo bareedaadhaan si dhufa jechuudha. Garuu immoo biyya Arabaatti wayaa tokko wayaa xixiqqoo wayaa qumxaa kana wayaa jaapoonii kana waan akkasii baay'ata. Akkasumallee asii gadi kakkeewwattu gijaabaaf gijaamaa hin taane kofoo hin taane si jibbisiisu jechuudha. Wayaa akkasii baay'ata biyya Arabaati. Kanaaf egaa gabaabumatti yeroo gara Itoophiyaa gallu dirqama maal fidannee dhufuu qabna Itoophiyaa keessatti barbaachisummaan isaa ammami ka jedhu waliin haa ilaallu jechuudha. Anamma jechuudha meeshaa isin agarsiisa. Meeshaan isin agarsiisu jechuudha daawwattoota keenya meeshaa rifeensati jechuudha. Meeshaa rifeensaa yeroo darbee rifeensa koo kan hojjetadhe viidiyoo isinii waraabin ture. Viidiyoo sanarratti of agarsiisu footoo hin taane barnoota akkasii ta'uuf viidiyoo sana hojjedhe. Namoonni baay'een garuu akka of jajuu yookiin waan tokkotti fudhatanii garuu viidiyoo tokko yeroo namni tokko hojjetu viidiyoo sana nama qeequun duratti viidiyoon kun barnoota maalii qaba ka jedhu keessaa fudhaa malee nama qeequuf baay'ee isaan ariifatinaan isiniin jedha. Egaa meeshaan kun amma kan rifeensati jechuudha. Meeshaan kun hundi keessanuu namoonni biyya Arabaa jirtan hin beektu. Meeshaan kun kan rifeensati achi fidadhee dhufe jechuudha. Meeshaa kana akkamitti itti gargaaramaa jira yoo jettanii rifeensa kiyyaa amma rifeensa kiyya hojjetadhee jira jechuudha. Hiikee isinitti agarsiisuu nan danda'a. Rifeensa kiyya jechuudha hojjetamee jira rifeensi kiyya haaluma kana fakkaatuun hojjetamee jira. Kani ittiin hojjedhes kanumaan hojjedhe jechuudha. Waan biraatiin hin hojjenne kuni illaaffisa akkasuma straight godhe jechuudha. Kanaaf kun amma rifeensa kana hojjetadhee jira. Garuu mana rifeensaa dhaqee hin hojjetanne manuma koo keessa taa'ee hojjetadhe jechuudha. Haala kana fakkaatuun isinitti mul'ata jedhee yaada. Kanaan hojjedhe jechuudha. Jalqaba irratti garuu utuun kanaan hojjete rifeensa kiyya maalan godhe kan jedhusi viidiyoon kana keessatti isinii kan ibsa. Rifeensa kiyya adda akkuma yeroo mana rifeensaa dhandhu rifeensa keenya nu qulqulleessanii kaaksii jala nu galchan sana ani immoo manuma kiyya keessa taa'ee rifeensa kiyya haala bareedaadhaan jechuudha. Shaampuudhaan hiddan sirriitti dhiqee qulqulleessee fooxaadhaan xiqqoo goggogsee sana booda immoo maaliin godhe yoo jettanii kun amma rifeensa kiyya akkaatti hojjetadhe jechuudha. Kan inni hojjetadhes meeshuma kanaan jechuudha. Sana booda rifeensa kiyya addan goggogsee shashwaarii namni hin beekne hin jiru. Ijoolleen biyya Arabaa hundumtuyyuu oo qabaachuu baattan illee kan madaamii keessanii hin beektu jechuudha. Madaamiin namoonni mana keessaa kana dhaban ijoolleen madaamii haa ta'u waan kana dhiironni illee ni fayyadamu waan ta'eef namni mana keessaa dhabe hin jiru. Erga rifeensa kiyya qulqulleessee xumuree shashwaarii kana fayyadame jechuudha. Shashwaarii kana fayyadamee rifeensa kiyya akkuma yeroo mana rifeensaa deemee kaaksii jala galuutti rifeensa kiyya haala gaariidhaan ittiin goggogsee erga rifeensi kiyya immoo naa goggogee haala kana fakkaatuun
daawwitiitti ilaallachaa jechuudha. Kana lamaan rifeensa kee istireet godhee bareeffadhe jechuudha. Kanaaf egaa yeroo baay'ee wayaa oofillee dhufnu biyya Arabaati. Wayaan biyya Arabaa fayyadu tokko yoo hin jiru. Waan achi yeroo baay'ee waan achi ofitti keessanii dhuftan qofa waan ilatiidhaaf qayyaratan qofa Itoophiyaa keessatti wayaa fidaatti koottaa malee wayaan omaa isin xaqqamu jechuudha. Wayaan biyya Arabaa isin xaqqamu Itoophiyaa keessatti salbaaja fakkaata jechuudha. Innumti haddisiin ati $50, $100, $200 baastee wayaa tokko bitattee dhufte gaafa Itoophiyaa ga'e inni tolubalii keessaa waan birri 15-25 bittan namatti fakkaata. Maal kana qofaree meeshaa rifeensaa hedduu bidadhee dhufe ofii kooti jechuudha. Kanneen biraas illee waanummaan mana rifeensaa yeroo sagantaa addaa tokko jiraatu yeroo biizii taatan mana keessatti ayyaanaaf yeroo biizii taatanii namni mana keessa isin hojjetu hin jirre hojii mana keessaa hojjechuuf jecha yeroo qusachuuf jecha dafee mana rifeensaa dhaqee achitti hojjetadhee deebi'a kan jedhamuuf dhaqaa malee mana keenya keessatti jechuudha. Nama kun immoo firiizii isaati jechuudha. Ilkaan isaa kun firiizii godha jechuudha. Haala kana fakkaatuni. Kanas Araboonni mana isaanii keessaa hin dhabanii yeroo baay'ee isaanii walillee hin hojjetu jechuudha. Araboonni kun amma inni kun akkamitti hojjetama yoo jettanii kun rifeensi akkanatti jiraame rifeensa akkanatti jiru kana haala kana fakkaatuun akkasitti jechuudha. Haala kana fakkaatuun akkasitti itti barama jechuudha. Amma too maabiraatirra kaa'ee akkanatti itti maree maalan godhas booda maalin godhaa kun haala kana fakkaatuun ittiin maraa sana booda argitanii ilkaan isaa sana akkaatti walitti qabaa jechuudha. Akkaatti walitti qabee sana booda rifeensa koosa kana haala kanaan akkanatti innaan keessaa baasee firiizii ta'a jechuudha. Amma too maabiraata itti sakka'ee isin agarsiisaa yeroo biraatiifis hojii isaa isin agarsiisaa. Ammaaf maabiraan xiqqoon irraa badee waan jiruuf isin agarsiifne. Kanaaf egaa biyya Arabaarraa bututtuu yookiin wayaa isaanii fiddanii hin dhufina. Wayaa 2 wayaa 3 wayaa kwaalitii qabu Itoophiyaa keessaa hin argachuu bitadhaan isiniin jedha. Akkasuma wantoota kana yoo fiddanii wantootuman amma isinitti agarsiisu kana yoo fiddan jechuudha irraa baay'ee fayyadamtu jechuudha dhugaa dubbachuudha fi mana rifeensaallee yoo banattanii akka carraa ta'e hojii mana rifeensaallee yoo hojjettanii wantoonni kun isin gargaara jechuudha. Namoonni baay'een mana rifeensaa asitti Itoophiyaa keessatti banatanii hojjechaa jiranii isa kana jechuudha. Haala irraa kan isaanii namaan naa fidi jedhanii kadhataa jiran jechuudha. Shashwaariin illee mana rifeensatti kaaksii fayyadamta. Shashwaariin illee yoo dhiiste kuni mana rifeensaa hojjechuun murteessaadha jechuudha. Kuni mana rifeensaa hojjechuun murteessaadha. Akkasuma firiizii gochuudhaaf kunis mana rifeensaa hojjechuun murteessaadha waan ta'eef wantoota kana yoo fidattan salphumatti jechuudha. Hojii maal hojjenna jettanii halkan guyyaa kan of cinqitanii salphumatti hojii hojjechuu hin dandeessu. Hojii hojjechuus immoo yoo barbaanne mana keessan teessanii jechuudha. Ofuma teessanii rifeensa keessan hojjettanii wacii mana rifeensatti baastan ittiin tajaajilamuu hin dandeessu isiniin jedha. Namoota illee fakkeenya firoota keessan sapiraayisii kanaan gochuu yoo barbaadanii wayaa biyya Arabaarraa bittanii firoota keessan sapiraayisii yoo gootanii wayaa san isin tuffachiisa jechuudha. Sababni isaa wayaan biyya Arabaarraa dhufu salbaaja fakkaata. Inni ati $100 itti baastee fiddee dhufte asitti quncaa fakkaata. Salbaaja birrii 15 waan fakkaatuu fi sirkata tuffatu jechuudha. Kanammoo yoo fiddee dhuftee obboleettii kee haa ta'uu abbaa ta'e haa ta'uu kana tokko amma sapiraayisii gootee yoo kennaa gootee kennitee yeroo hundumayyuu yeroo itti gargaaramanii baay'ee isaanitti tola si galateeffachaa ittiin gargaaramu jechuudha. Kanaaf kun immoo seenaa qaba wayaan ciccitee dhuma waan ta'eef kun yoo xiniqqaaqadhaan qaban wantoota balaashoo hin jiruun isiniin jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya wantoonni nama isinii fide wanta faayidaa qabu waan ta'eef biyya Arabaarraa fidadhaati koottaa amma fidannee dhufna yoo jettan immoo anamma kanneen kana tokkotu biraa afe malee wantoota kana arfanan fidee dhufe arfan kana ofii kootiiwwan fidadhee akkasuma 2 immoo namaaf kan fidee 5 fidee dhufe waan ta'eef fidadhaa isiniin jedha.
Viidiyoon koo guyyaa har'aa kana viidiyoo biraatiin akka walitti deebinutti nagaa fayyaanaa ta'a. Gaaffii yoo qabaattan immoo sanduuqa komitii sa'a 24 guutuu banaadhaan isiniin jedhaa baay'ee daawwattoota.